Thank you. Dubbadhu carraa kennaa takkitti carraa tamama meetiitti mura. Maal gafan Maammeen raafitattu meequu ijaararraa? Aleel tutur xiqqoo akkala. Aleel tutur takkitti xiqqoo. maammee wajjin na jala hafte waan ta'eef. Gamaan takkitti waan ta'eef. Abu Musaaf carraa Abu Musaaf caalaa dubbistan maleeltuu dubbistan. Aleel tu xiqqoo takka ture. Jarri fincilaa fi abdii waluma faana dubbatanii nu dubbisaa kaa fincilaaf abdii waluma faana dubbatanii. Hayyee carraa Abu Musaaf dusinii kenna. Naa eegaa amma sagantaa wannaa natti oofsisaa jira. Amma ijoolleen keenya gara walloo takkattiin hin dubbattan amma haga jarri fixattutti wayita jarri fixatte isinii kennama. Fixadhu ati maammee yoo maammeen taale haalee naa dubbatu. Ani rabu'ee barsha bakaan isin qabe Abu Musaab ani leessatti rabu'ee beeytanii nama keenya kajiraa dhabnellee nama keenya urgalolatti seennee dhabne haga ammaa tokkochaan arne reeffallaa jiru tokko arganne reellaa san qofa malee haga ammaa ka du'ee jiraan isaan beeyne nama gara sagaliiti isinitti kennine akka gootan isintu beekaa dhugaan jiru kana jedhee irraa bu'ee baran shabakaa isin qabe. Maammeen irraa bu'e. Ustaz salaam alaikum. Kau bila kapsi fadar oh mali re ya chan takiti na basa ka ya chan itu la kapsi. Amma garrabu koy Aleel gargarin. obsa amma eega mamme rabu ijoolleen teenya tawalloon dubbatina haleeltu itti aanii dubbadhu waan jiru ammoo inni tokko ka jiru wallahi dubbiin akka tapha kana laallamtuu miti an tapha natti fakkaatte qara beeytanii uma xabii jechuudha waan guddaadha dubbadhu mee haleeltu ati. Duaan dursun ummanni mar rahmatullah barakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi Galen kiyo jiraate jecha. Ustaz Abu Musaaf baga dhutani. Ela ani jechaan wanta samulle mateeralle wanti dhumanne tokko yoo jiraate. Na maali fi arraba kana adda qabrittiin galta adda qabrittiin gala namni martu jecha. Ka gaafa jedhu an akka nam tokkooticha. Ummata kana wajjin nyaanne wajjin dhugaarra isa miidiyaarraa miti isa lafaa jecha beeyna. Ijoollee walloo amma dheessanii nu biraa deeman malee. Gaafa kana jedhu na gaafa mucaa baalee kana afidanii aappiidhaan akka baalee ta'e nurratti masakkaran. Gastii maamma shurrubbee qaama anummaan kun jala turee gastii isaa shurrubbee akki kun nun baasu nu nama si jala dhaateetiin akka Oromooti si jala daannee akkuma illee dhiibbaa kennallee yoo qabaatte dubbii si nyaatu jedhan isin qaraa nama hin dhageettanii akka ufii feetan deemtanii keessan jiru jedhee nu arrabsee nu biraa bu'e. Hayyee jenneen gaafa kana mucaa bakka 3-4 waraante jedhanii ergan kana lolaaf dhufan. Akkamitti lolaaf dhufan? Na biraa namni lama asii riyaab bu'e. Namni lama ijoolleen deenne ijoollee arsii na biraa asii kaatee riyaab buutee gaafa jettu riyaa keessaa maaxaa sulee bakka jedhamtu ijoolleen wallo qabdeetiin waraantee jawwaaluma jalaatiin istoorii keetti. Jara na maalii jedheen sila hin taphataartan moo maalii kun jennaan aboo ijoolleen hin jirtuti ijoolleen duutee naan jedhan. Jara naan kana isin wajjin hin haasa'u na dubbisaa jedheen. Halkan galgala yeroo sa'a 3 na dubbisanii halkan sa'a 6tti masgiida keessatti jarri bakka masgiida raftuu keessatti itti seenanii akkasi cafaa Saharatti darban. Sahara erga darbanii namni fuudhellee Oromoo fuudhanii ganama wara gafatanii maammee kana bira erge ijoollee saniin guyyaa san ijoollee lamaan bira erge. Ergasii ijoollee tanniin lamaan nama 15 ta'anii dhufan amma ijoollee walloo bakka takka waliin jirra jaranaa naman nurraa qabame akka Oromooti gaafanna malee nu warra miidiyaa wajjin hin jiraannu koota viidiyoo waliin waraabnee waan kana hojjannaa jenneen. Gaafa kana ilma walloo guyyaa takka kaameraan irra qabamtee hin beeytu nuti kaameraa nurratti qabuu hin deemtanii kaameraa ofirratti hin qabnu nun jedhan. Maarree naman nurraa du'e nama irraa du'e keessa jira hin qalladinaa osoma jennu baada sikina yaafatamini namni wannaa jedhu hin jiru achitti sun qabame nama nurraa waraanteenna achumatti mucaa san qabne. Achi irraa qabnee gaafa deemnu fincilaan kun nama guddaadha nama yaadaati lola kee aboo akkanuma sin jedhe lola keessa ammaa miti lolli keessatti immoo inni dhalatu hin jiru kaduu malee abboo baada kana akka nutti hin dachaane jedheeni mucaa kana gaafa guyyaa nama
mushawwara gara biraatti erganii fincilaa kana viidiyoo itti banee fincila mucaan kun hin miidhamnellee miti miidhame kennas miidhame qabna mucaan bira gahe haalatti akka walitti hin dachaani nama nurraa nama keessan nurraa qabadha nu kenna haa qabachuu dadhabnu jedhee mucaa kana itti erge mucaa kana makiinaan ergee gaafa akkas gargalu Kingi Ahmad namni jedhu dhaabatee arusii taa'uu diddanii galgala eeggadha yoo jedhe galgaluma san namatumaa eegalanii jennaan aboo fincila gastii kee irratti maal haasa'e amma maaltu ta'aaraa jedhe jennaan aboo hin beeku jedhe hayyee jedhee tuman jalaa yaddiseen gaafa kana burumtama gaafa ganama haasanii namni sheeka walloo jedhe sheeka warra kamii tokko na dhufe jiraabeen aboona banna akka nu nagaa barbaannullee argita jennee viidiyoon na jala jira namni martuu laaluu dandeettan kana gaafa gadhiisnu amma deebi'anii gaafa mucaa kana qabu gaafa guyyaa afur ooleetiin qabne gaafa kan ijoollee nama afur banii tuman guyyaa 6 moo 7 teennee maal lolaana hin feenu keessan seenu itti nu harkisaan keessan seenu gaafa kana deemu nama keenya afur tumanii arusiin gumaa afaan dandeetti argitanii ajjimari akkanarre jedha lola labsanii jennaan abbooduu akkanatti teennee duun hin danda'u jennee mucaa kana qabeen erga qabne nuti nama hedduu jirra qabnee mucaa bakki jirru kararra jecha walii galle mucaa kana erga qabne nama kajarri shaayii minaamin jedhan kana dhiisa kajarri qaama ilma arsee irratti wallo jedhanii barreessan maratu jira ka shaayii dhiisa qaama ibidda feerroo ibidda kaayaniitiin feerroo ibidda kanii wallo jedhanii irratti barreessan nureef nama kenna nama kudhan talaa jira jedhamee afaaniin nu himama namni dhabne immoo nama 12 keessaa 9 akka himu isigalee walumaa 12 dhabame keessaa nama 3 du'uu isaa ergixanyaa godhanneer kajaraa namni nu harka du'e hin jirullee walumalatti kan al wanti mucaa tartiiban himannaa waan bakka mucaa itti qabamellee waan jiru tartiiban himannaa wanti jiru hakkan lola namni nuralsee lubbuun maammee takkitti arusii 100 waliin gahuu hin dabalataan hin jedhe abdii bilisummaa waa dubbadha. Furoomsaa miti Naasirii fi Shaffisiin dubbisa. Kanaaf fursa dhiisa. Naasir dubbadha. Amma jechuun barbaade dhageenyee jirra gama lacheeyyuu dubbiftanii jirtanii dhageenyee jirra. Dubbii gara deemtullee argaa jirra walumaanuu jechuudha. Warri gaasirra jirullee warri jala jirullee hundi kennaayyuu gaasii keessattuu warri jaarsota jennee as teennu jarumatu beeka. Wanni jarri jiran kun illee dhugaa ta'uu danda'a. Nuti warra jaarsotaatti ilaala kana. Akkaataa dubbiin kun akkamitti akka dhumuu qabu nutu ilaala. Waan irratti jennaan amma immoo gama ijoollee wallootii illeen nama isin bira jiru nu as baasa. Gama ijoollee arsiitii illeen nama maqaa waliin maqaa jaraa nuu kennaa ijoollee bakka jirtu nutti as baasa bifa kanaan isiniif hin bifa kanaan dhaabattanii jennaani dubbiillee gara isin deemaa jiru argaa jirruuf kanarratti osoo gaafii gaafattanii jechuu barbaade Abu Musaab. Mee Shaffis asoo abdiin dubbatiin badhamee Shaffis. Haala turan dubbatan. Haala yookaan abdii dubbatan. Maqaa ijoollee gara arsiitiillee maqaa ijoollee nuu kennaa gama wallootiillee maqaa nuu kennaa jennaan. Naasiroo nu obsi caati dubbata. Namiti yeroo xiqqoo dubbattan hafamee abdii yaada kenna isaas yaada gaafate ani abdii dubbadhu ta'ee jaarsummaa faati dubbatuuf dubbadhu abdii mee. Hayyee
bakka kanatti wanni walitti dhufneef yookiin halkan eedanaa kana amma asitti manduggummaa haasonnee adda yaanee boruus deebinee manduggummaa haasa'u osoo hin taane halkanuma eedanaa kana hanga tokko furmaata finnee boru irraa sa'aati mammaa kana irraa jalqabee miskiinni inni hanga ammatti hin tuqamin kan nagaa haan jiru akka nagaa argatuuf. San godhuudhaaf ulaagaa waan isin bira kaahanne qabna. Nuhi hoo dhugaa dubbachuu taate nama sagalee gadi dhiifne nama sagalsanillee hoo aguu maatan biiknis nama tokko lama sadiyyuu mataane viidiyoo irra gara akka nuyi nama qabne dhiifne isa bira ni jira. Miidiyaa kanarrattis namni waraabamee gadi dhiifames hin jira viidiyoon argaa turree argaatuma turtan. Jalqabni dubbii furmaata itti godhuu naguutti ulaagaa isin gaafanne san nu guutuu qabdan. Nama haraa qabnu isin qabna gadi dhiisuus dandeenya. Garuu mucaa maammee san yoo du'ee isaa beennee amma teenyee sin wajjinaa sunna. Yoo miidhama qabaates miidhama isaa agarree teenyee sin wajjinaa sunna. Tana of nuu qaba. Isatti aanu miskiinni hin dhumanne lubbuun namaatis hin baane namni isin cafaacafamne balaan ishii dabarte tana caalaa ishii ganaa as deemtutu irra guddoo beeku. Isii sarushuudhaaf kana furmaata goonee waan kana irratti waan barbaachisu hojjannee dhugaa jirtu ijaa fi ijatti walitti himneeti malee kan furmaata fiduu dandeenyu ani dubbiidhaan mi'eeffadhee afaan mi'eeffadhee arraba mi'eeffadhee isaanis teenya mi'eeffanna jedhanii arraba mi'eeffatanii nageenyi dhufu hin jiru miskiinni nagaa argatu hin jiru miskiinni nagaan bubbahee galu hin jiru. Dhageessanii? Itti yaaduudhaan maammeen har'a akkana jiru kun gaafa lola keessa hin jirre guyyaa sadii gaafa guyyaa afurii itti hangaafna waan kana dubbadha. Gaafa borumtii dubbadhu lola kana boruu sanii mana kiyyatti fidee maamme jirtan kan yaa'u ati kunoo tiiktookii kee yoo laale nama foloowarsii 200,000 baatee jiru ijoolleen keenya foloowarsii hin qabane miidiyaan fedhanii miidiyaa irratti ijoollee keenya tumtanii ittiin feemisuun aarsaa isin kafalcha. Wayi gabiraa fida lubbuu nama abbooma dhiisa honkin ummata akka keessan walimine Harargee jira Jimma jira hofeetan kurti waltuma tawwalloo tuni isin irratti ilaallu miskiina keenya namni miidiyaa kana irratti beekatiin argatu lakkii dhiisaa jennaan abdiinaan jee maammeen kana nama 700 na jala ture lolli walloo kuni kan dhumaati mi wallollee gaafa walloo likkitti galchinee kaane tara itti aantu Jimmadhaa jee Jimmatti dabarree eega Jimmaa likkitti galchee taphni irraa dhumaa lolli dhumaa Oromoo Suudii jatti hogannee abbaatti taanee jiraannu gana Harargee wallolla je eega Harargee injifannee kaaneen booda lolli Suudii dhumataa je hamma osoo irra dibaan taane Suudi Arabiyaa keessatti eenyutu akka baaligee qabu eenyutu irra diddeebihee Oromoo hundaan akka wal ciniinaa jiru Oromoo hundaan akka diina walitti tahaa jiru isinis argaa jirtan nunis argaa jirra. Maammee Oromoo biraa muhitiin irratti hin kaafatin dubbachuu dhufne moo waa'ee artiiwwan Maammee obsi. Caalli wayii siin jedhe yoo dhaabsisuu barbaadde jaarsota dhaabsisa ijoolleen maammee callisi. Obsi. Waan ilma walloo tokkicha miskiina Harargee karaa deemu qabee cafaqee tumee miidiyaa irratti ittiin beekamus ittiin feemesuuf buuda guyyaa gartan itti gaafata. Qabee akka malee godhee biyyoo irraa waraabee gadhiisee argame itti gaafata. Abdii biyyoo irratti deebi. Stop sinoo. Gara malee deemaa jirta abdii waa'ee amma ijoollee teenya tawallootii fi ijoollee teenya arsiiti. Dhimmi bakki itti jirru amma waan keessaa waliin jettan mara haasa'uun illee bareedaa miti. Amma caalaa. Abu Musaab ila tokko naa kennaan of folchaadha. Dubbadhaa an amma kalimaata akka qabasaniin booda dubbadha. Jaarsi ormaa iji maal laaltee nagarree yoo mutaan abbaan of keessaa baase irra gaarii kan jansanii nuti jechaan wal mohannaa fi jechaan wal gaffaanaa osoo hin taane jennee nagaa buufnaaf walitti dhufne malee dubbiin tuni karaa deemuu jirtu akkaan argutti hundinuu ana dhugaa qabaa narra balleesse aanaatuun baddalameessituun na baddalee malee nageenya bal'aaf haasaan jiramtu akkaan argaa jirutti. Kanaafuu yaadan silaa maammee irratti qabuuf ture tokko narra dabarsitanii maaliif irra deebi'ee akka barbaade innis maali mucaa amma sababa 50 san yoggaa shurruubee afaan hiramtu jaluma ture dhaggeeffannee osoo keessatti illee hirmaachuu dhabnee dubbatuu illee irraa dhabnee dhaggeeffanneerra. Yaada sanirra kan ka'e mucaan kun amma hanga nama 10 eegatumanii lolatti seennee jee maammeen.
lubbuu nama 12 du'es jee maammeen. Kana manguddoodha qabanneerra jechuun lubbuu nama 2 dhume sanis gulii wal gaafachuuf ta'es yoo seerri jiraate yoo akkatti wal gaafannu qabaanne wal mari'atuuf ta'e manguddoon. Nama 10 hanga tumamu obsinee lola eegallees jee haleeltumoo kan jiru hulleen akkasuma yaada biroo kaase. Ani amma akka nama tokkotti jechi arma keessatti bakka hundaa fuudhaa jiru tuni wal dhufaan jiru yoo dhugaa dubbanna taate. Yoo yaadaan wal moonaa taate yoo jechaan wal moonaa taate dhugaa haasa'uu isiniif hin dandeenye. Isinitti hima. Fageenyatti dubbii hamtuu irraa eegan. Yoo lakkii manguddootti kennanne manguddoo isinii kennanne fixa jedhan gabbaa kennadhaa naasu. Maaliif? Adeemsa jajja'amaa jiru kana keessatti namu mulqateeti ofii qulqulluu of godhuudhaaf deema. Miidhamaa of godheeti kan nan miidhame jechuuf deema. Sun nun kaaraju jechuudha. Isa amma ijoolleen barnaamijaan akka waan namni mucaa baalee ta'uu dubbatetti osoo hin taane mucaan gabbahee dubbateera. Mucaan qabame sun dubbateera. Inni baay'ee sun jenna mucaan warra Rusiitii Arabaa wajjin na qabanii jee mucaan sun dubbateera. Afaaniin dubbate mucaan gadhiifameera jechuudha. Isa kana wanni haallu hin jiru wanni ta'u hin jiru inni suni mucaan ni jira baasatti mucaa sun fuula manguddootti fiduu dandeenya jechuudha. Gaaramni kuma na gaafatte isa ijoollee ishee ootuun kumaa miti 50 gaafannaa usee Arabaa weejee mucaan. Mucabbee afaan isaatiin dubbate abbaan ismaadduu dubbatu inni sun achumatti dhaabbata. Tajalqabaatis achumatti dhaabbata. Kun dhugaa lafa jiru abbaan haaluu hin danda'u. Eega sanii asii warra walitti darbatees warra darbamees mee ittuma dhiisa. Eega sanii asii ibidda qabsiifame namuu bishaan qabatee fi inni ibidduma qabatee fiigee darbe. Amma ijoo nuti walitti dhufnee nageenya deemaa jiru kana gaffa'aa jiru rakkootti gara yaa'insaatti gara ilmaan namaa badaa deemutti kan jiru lubbuu badde gaafachuutti jiran. Lubbuu tana akka itti wal gaafannu Abu Musaab tana irratti xiyyeeffadhu nu dubbadhu. Kan dubbachaa jiru araara. Ilmaan kiyya kan darbe kan darbe tunnu kan eeganaatiif illee wal gorfanna wal dhowwanna. Kan amana madu walitti himnee qabbana. Isa miidhaasa iyyaallanna. Isa egereetiif immoo nagaa bal'aa dubbanna. Hayyee jennee sonneen alatti ijoolleen kusaara keessa jira. Fedhu kan qawwee qabu jira. Fedhu kan dalagaa dhiisee ilma namaa tumuu deemu jira. Kana keessa rakkoo meeqa fayyada kaan diinni ergatee jiraata. Saaxilamnee jira jechuudha. Kana keessa qabbaneessuu isaatu ulfaata. Kana keessa diinni afaan Oromoo bareetu jira. Ni fudhattanis ni ooka feetanis ni dhiiftani. Diinni Oromoo barsiisuun afaan Oromoo ta'e kan Arsii ta'e kan Walloo ta'e keessatti fayyadama. Kanaas ofirraa eeguutti hin jiru. Nuti walitti diina taanee wal bukkee waa dalagannu nageenya waloo biyya namaa keessatti namaa jiru. Oromummaa ta'e Islaaminaadhaa tan obbolummaa wajjin haa jiruun baadina. Nagaa walirraa dabnee hanurratti xiyyeeffannee wal araarsinu nageenya abuufnu. Inni baadiyyaa jirtus qilleensarra jirtu hundi kan kee kan nuti baadnu nageenya irratti xiyyeeffannee dubbannu. Waan lafa guddoo kee taa'ee nageenya keessan buusu tokko maaliif ijaa? Ijoollee jirtu nara masuulummaan fudhannu eenyu abdannee eenyu amannee wajjin haasonna kabajaa nuuf hin qabdu nu arrabsitii nu tuqqeessiti. Eessatti akka ishiin guddatteeti eessa akka ishii dhuftee wallaalu jirra. Ilmaan keenyaa miti nuti guddifane jettee manguddoon imimmaan buuftee bu'aa jirti jechuudha. Abu Musaab kun amma yookaan nama dirqee isiniif fide yookaan ammoo waan quban qabne isinii dhufe malee oduu ulamaa san akka boocuu kun qabatee dhufe. Annama ulamaa san keessatti boochaa dhabee biraa deemedha. Amma ijoollee dhumtees ijoollee jirtus kunoo hoodhaa jaati wal himneeti gawwallee immoo nageenya buufnaaf malee kun du'eedhaaf ammoo du'a biraa keessa gallaa fi miti tana walii yaabennu. Wanni waadaa walii gallu kan du'ees kan madaa'ees walitti himnee akka nageenya dhufuu fi ani fitadha Abu Musaab kanuman ja'a sooba deemaa jirus asumarraanu yaada haasama keessatti ani hedduun arge jechuudha. Sobaa wal injifachuun hin danda'amu. Wal injifachuufis walitti hin dhufe. Nageenya wal bal'aaf dhufnee haasawutti jirra. Bakka nageenya dubbannuun alatti cubbuu ilmaan dhashuutti jirra. Ilmaan ni baruu qabna. Haasawullee hin fedhani. Inillee hin danda'u mirgallee hin qabu. Salaamu alaikum. Galatooma caalaa kiyya. Amma namni biraa namni waa dubbatu jira. Kalimaa lama dubbachuu danda'a. Anis ni jira. Dubbadha. Beektu waan kana ani bu'uura irraallee jedhee jira. Oromoon yoomammaa kun goshoo ol dhabde afaan hagaaroo bal'ataa jedhama. Lammii ol dhabde foon ol dhabe afaan hagaaroo bal'ataa waliin hambisu. Dhugaadha. Hattichillee hanna dhiisi jettee lammiin gorsinaan isin hanna dhiisi jettanii tiyya qalbii nama kaarragamaa foonaa namaa bantii jedhani. Wanni quuqamni yookiin miidhaan darbee isin keessaa mul'atu ammallee gaarii miti garuu amma soo ta'e jaarsi wanni jedhu ka darbe akka darbetti
dhaabaati. Haqa amma isin harka jirtu nama bitaaf mirga jiru baasa. Namoomaan goolii ormatti galchuun isinirraa malee ofirra galchaa jirtu. Salphina kana dhaaba na bahee haa galu. Hiyyeessi bishaan haa dhugu. Namni gammoojjii deeme bahee haa galu. Isinis nagaan hirriba nagaa rafa walirraa taa'a jechuudhaaf nuti kan barbaachisu nama ta'uun nu barbaachisa isaaf teenye isaafillee haasa'uu barbaanne dogongorri darbe kuni akka haasameetti ulfaataadha. Waan jaarsi qilleensarra jiru furuu miti. Isinis waan furtanii miti. Seenaa tokko jijjiiruu hin dandeessan. Akka ilma Oromootti akka ilma namaa maatiin keessan kaleessa seenaa qabutti seenaa hojjetu.